أنا artist لينتو عبد الشكور يا رانتنا ولي قلتين ليا برودكشن وجي سربكي ما درين ساعة دس كجو ولي ملت سيجرا الراجل كأبي سربيكون كان ساني تشودا سرب ليا برودكشن سبسكرايب كلهم دكتنا سين كبجا سين جاد وان أداتين فيجرا كوبيكم تجاو بولي تونجسن سين بوالس سين دم وجيسا ستاندرد دي خيك دك سرب أجائبا تنزانيا يوغندا كينيا أكتوتيس داولي قال سانغود آتي قامون وقت ستاندرد دي خيك تين نما خبجا ما وجي أكتوتيس أنا كنيا واي سربا خناقا سرد بيخا سربا سو عملين تون قاما دي بيجرتو أكمل كوريدور بقى خير تجا ريان برودكشنز وانا أداتين بيجرا خلينا نجرب إتين بورا إتيجا مدن دبادي بتين أبدي سرق أبا كرو سبسكرايب كرو هندقتين أواز في استيجاب Kemudian saudara Vincent, barakum lama fi usability waligaltee sirba mata dure das ja'u ana artistilin oo sirba mee akka ammatti production iliyat waliin ta'uudhaan mul'iteessu keenya gammachuutti dhaga'ama sirba liya production keenya yeroo jalqabaatiif sirbinni mul'iteesse tokko jennee jira amma boodas artistoota buleeyyii hangafoota akkasumas guddattoota raguma hundaanuu ammayyaa fi aadaa irrattis production liyaa hayyoon isaa guddoon artii fi artistoota Oromoo sadarkaa biyyaatti fi Afrikaa caalaa akka sadarkaa addunyaatti bahanii urjitaanii mul'atan godhuudha. Kanaafis jalqabbiin artistii Leencoo Abdishakur artistii gosa sirboota adda addaa ittiin taphachuudhaan beekamuun isaa waliin wal mallatteessuu keenyaaf dhugumatti liya production carra qabeessa. Artist Leencoonis liya production waliin mallatteessuudhaaf akkasumatti nu lamaan waliif milkiidha jechuudhaan akka bakka bu'aa fi manajara liya production itti guddaa galatoomii jechuun hin barbaada. Productionin kun amma dhalatee gaaddeen deemaa jira. Kaayyoon isaa immoo guddaadha. Kanaaf roguma hundaan artistoonni jaalattoonni artii roguma hundaan akka jala dhaabbatan jechaa keessaafuu fuula Feesbuukiis, Tiktookaa fi yuutuubii keenyas platformii sooshaal miidiyaa hunda hordofuun like, share, follow, subscribe akka gootan asumaan isin afeeraa. Dursinee immoo deeggarsa keessaniifis galatoomaa isiniin jenna. Artist Leencoo Abdishakur irra deebi'eetiin ammallee maqaa production keenyaatiin galatoomii ja'anii galatoomaa. Liya Production.